عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جرت كبجمتوتا في جالتهم توتا هوردوتا أورو كونستراكشن إن ذا ماركتينج تيوبي نجني كيسام برا دلما نساء أنا من ماتي واتني سنجا أنا نجاجرا الحمد لله. Akkuma kana dura baratee ammas odeeffannoo tokko badheessanii dhufee jira. Sa'aatii muraasa dura mana luukii dhibba qorqoorroo adaman ijaaruudhaaf bilookeettiin ijaaruu qarshii hammam akka gaafatu simbiraan gahee ture jira. Ammas haaluma sana fakkaatuun mana luukii 40 ijaaruudhaaf bilookeettiin ijaaruuf akkasumas immoo baasa adama qorqoorroodhaan kaasuudhaaf qarshii hammam nu gaafata qarshii hammam yoo qabaanne manicha kana ijaarrachuu dandeenya ijaarra keessa bahuu dandeenya warroonni jettan kallattii man guyyaa har'aa deebii waan isiniif ta'eef odeeffannoo baay'ee tokko barbaachisaa ta'e qabadheessanii dhufee jira. Warroonni yeroo jalqabate guruu chaanaalii kanaa dhuftan sabiskiraayib gochuu hin dagatinaati. Wantoota nuti yeroo yerootti gadhiifnu akkasuma bira gaafatu subscribe kura. Maatii keenya kan taatan like godhanu jajjabeessa odeeffannoo kan hiriyoota keessan biraan ga'uudhaaf share godhaasan jira. Egaa kallattii maangara odeeffannicha kanaatti yoo sinsiinsi jechaadha. Manni kun namoota hedduu yookaan immoo namoota baay'ee giddu galeessa kan godhate jechaadha. Maaliif namoota humni isaanii mana guddaa ijaarrachuu kan mana luukii 180 60 kan ijaarrachuu hin dandeenye fi mana kana ijaarratanii hojjetan baay'ee tokko baay'eessa jechaadha. Egaa manicha kana ijaartan fafoottis gara fuulduraattis birrii yoo argatanitti dabaltanii luukii hamma barbaadan yookaan immoo bal'ina hamma barbaadan ijaaruu dandeettan jecha. Kanaaf namoonni hedduun nagaafata turuun keessan ni yaadatama. Kanaaf amma kallattii man deebisaa qabadhee isiniif dhufee jira jechaadha. Manicha kana jalqaba isaa irra kaasee dhakaa kaasee hamma meeshaalee isaa barbaachisan immoo hanga gubbaa isaa qorqorrootitti gatii isaa hammam akkasiin gaafatu ogeessi mana kana ijaaru immoo qarshii hammam akkasiin gaafatu simbiraan gaha jechaadha. Egaa manichi kun immoo dabalataanis manichi kun kutaa meeqa of keessaa qabaachuu danda'a waan jirus simbiraan gaha. Egaa manichi kun akkuma beekamu luukii 40 waan ta'e baay'ee tokko xiqqaadha jechaadha yookaan immoo giddu galeessa jechaadha. Kutaa tokko wal qabachuu hin danda'u. Kutaa tokko kutaa bultii qabachuu danda'a. Haala dandameen saaloonii isaa yookaan immoo hagicha isaa xiqqeessatan hojjetan kutaa hiiqaa kaatan tokkos itti dabalu ni dandeettan jecha yookaan ammoo haala giddu galeessa ta'een saaloonii yookaan ammoo hagicha keessanis bal'iftanii kutaa bultiis bal'iftanii ijaarrachuu barbaadan kutaa tokkoo fi kaan hagicha isinii ta'uu danda'a. Xixiqqeessanii giddu galeessa gootan kutaa lamaa fi saaloona giddu galeessa ta'u kan meetira 5 bal'atu isiniif gahuu ni danda'a jecha. Egaa haalichi manichaa kana yoo fakkaate manicha kana ijaaruudhaaf dhakaa meetira kuubii 31 nu gaafata jechaadha. Meetira kuubii 31 kana gama qarshiitti yoo jijjiirre qarshii 6,000 nuuf gahuu ni danda'a. Simmintoo manicha kana barbaachisu kuntaala 33 yookaan ammoo qalatti yookaan qaraacitii ittiin bitamu san baaggii ittiin bitamu sana 66 nu gaafata jechaadha. Gama kuntaalaatti yoo deebinu gabaarratti dukkaana yookaan suuqatti kan nuti gurguramu kuntaala waan ta'eef kuntaala jechuun qalqala isa lama sana jechaadha. Egaa kuntaala 33 nu gaafata. Kuntaala 33 kana bituudhaaf qarshii 20 qopheessinaan nuuf gahuu ni danda'a jechaadha. Ittaan suudhaan manicha kanaaf ashawaanii makiinaa tokkoof walakkaa yookaan makiinaa siinootiraakii diimaa sana isa tokkoo fi makiinaa xixiqqaa meetira kuubii 6 kan jedhamutu jira jechaadha. Makiinaan guddaan sun meetira kuubii 12 xiqqaan immoo meetira kuubii 6 yookaan immoo isa tokkoof walakkaa yoo bittani qarshii 5,000 tokko isaa kanaaf walumaa galatti ashawicha mana kanaaf barbaachisu qarshii 7,000 fi 500 qopheessinaan bitachuu ni dandeettan jechaadha. Egaa ittaan suudhaan manicha kana fi sibiilota barbaachisu kan feerrootu barbaachisaa yeroo abbaa 12 fi abbaa 10 ta'e akkuma kana dura baratame akkuma jalqaba irratti isiniin gahaa ture. Egaa abbaa seentimeetira 12 beergaa 38 abbaa seentimeetira 10 beergaa 12 isin gaafata jechaadha. Egaa walumaa galatti abbaa 38 kana beergaan tokko qarshii 600 fi 15 isiniin jedhee jira. Egaa qarshii 100 fi yookaan qarshii 600 fi 15 kanaan yoo hirreettan qarshii 23 fi 370 dhufa jechaadha. Inni kun abbaan beergaa 10 abbaan seentimeetira 10 beergaan 6 inni beergaan tokko isaa abbaan seentimeetira 10 kun jechaadha. Beergaan tokko isaa qarshii 430. Egaa beergaa 12 gaafata isiniin jedhee jira. Beergaa 12 kana gaafa 430 baay'ee qarshii 5,000 fi 200 nu gaafata. Istaafaan ittiin hidhuuf koloniis ta'ee biimii ittiin hidhuuf itti fayyadamnu kiiloogiraama 20 nu gaafata. Kiiloogiraamiin tokko qarshii 80 gurgurama jechaadha yeroo kana gabaaraatti. Beergaa yookaan immoo kiiloogiraama 20 kana bituudhaaf qarshii 1,000 fi 600 qopheessinaan isiniif gahuu ni danda'a jechaadha. Egaa kabajamtootaaf jaalatamtoota hordoftoota keenya sibiila kana walumaa galatti abbaa 12 abbaa 10 fi istaafaa kana walitti yoo hirreenne qarshii 31 sibiila mana kanaaf barbaachisu kuma feerroo mana kanaaf barbaachisu qopheessuu xumuruu ni dandeenya jechuudha. Yookaan immoo qarshii 31 nu gaafata jechuudha. Egaa ittaan suudhaan manicha kana ijaaruudhaaf bolokkeetti nu gaafata jechuudha. Bolokkeetti sadarkaa lamaan gaafata akkuma isin biraan gaafatu afoo isaa irratti meetira 12 kan dheeratu dagalee isaa meetira 5 meetira 22 jechaadha. Meetira 22 kanaaf karvii itti fayyadamnu yookaan immoo bolokkeetti karvii akka margaa jettanii kana itti fayyadamuu dandeenya. Inni kun ammoo tuyyuu
بلوكيتي أبا سنتيمتر كل فايدة دندين جيتنا إيجا أبان بلوكيتي سنتيمتر دم يكون عشان يكون كان جرجدا في كيس سامنا سيكشن سايوم روت فايدة kuma tokkoof 700 qopheessinaan nuuf ga'uu danda'a jechuudha. Inni tokko qarshii 9 ta'uu isaa ni beektani. Walumaa galatti bilookeetii girgiddaaf nu barbaachisu kana bituudhaaf qarshii 15,000 fi 300 qopheessinaan nuuf ga'uu danda'u. Kana immoo qarshii hamma kana qarshii 15,000 fi 300 nu gaafata jechuudha. Bilookeetiin karbiin kun afoo isaa irratti bareedinaaf kan itti fayyadamnu lakkoofsaan isa 60 nu gaafata. Tokko isaa qarshii 30 ta'uu isaa isin biraan ga'ee jira. Walumaa galatti bilookeetii karbiis ta'e noormaalii bilookeetii qarshii 17,000 fi 100 qopheessinaan nu ga'a jechuudha. Kamu qarshii kana nu gaafata jechuudha. Manicha kana balbala qaba alarraan balbala tokko balbala lamaa fi foddaas qaba. Kanaaf walumaa galatti yoo hirreen nu kaaree 15 jechuudha. warri hojjetan warri meeshaa kan balbala kan hojjetan kaareedhaan kan isin irra kan isin dalaguu danda'an yeroo kana gabaarratti kaareen tokko qarshii 1,800 manichi kun balballi isaa lamaanii fi foddaan isaa walii galatti kaaree 15 walumaa galatti balbala alarraa kana kan sibiila irraa dalagamu kana hojjisiisuudhaaf qarshii 27 nu gaafate jechuudha. Manichi kun gaataa tokko qaba. Kiisa isaatitti balbala isaa 6,000 hojjisiisuu ni dandeettu 6,000 isin ni gaafate jechuudha. Walumaa galatti balbala alarraas ta'e kan keessa foddaa dabalate qarshii 33 nu gaafate jechuudha. Foddaa dabalatee balbala isaatiif daawwitiin yookaan immoo fargaan itti galchinu qarshii 6,000 nu gaafate jechuudha. Walumaa galatti qarshii 39 fargaa isaas ta'ee balbalicha kan hojjisiisuudhaaf qarshii 39 waa'ee manaa xumuruu ni dandeenya jechuudha. Ittaan suudhaan manicha kanaaf haada yookaan ammoo shiboo elektirikii manicha keessa harkisuu meeshaalee mana fincaanii bituu bishaan galfachuudhaaf qarshii 25 hamma 30 qopheessinaan nuuf gahuu ni danda'a. Manichi kun gubbaa isaa irratti muka ni fayyadamna jecha muka mana kanaaf gahu qarshii 6,000 qopheessuu ni dandeenya jecha. Ittaan suudhaani muka qarshii 6,000 ni jira agrigeetii kolonii fi biimii irratti kan itti fayyadamnu jira qarshii 3,000 qopheessinaan baay'ee xiqqaadha jecha. Kolonii muraasa kolonii naannoo kolonii 14 fi biimii 3-4 jechaadha. Walumaa galatti agrigeetii yookaan ammoo xaxarii qarshii 3,000 bituu yookaan immoo qopheessuu ni dandeenya jechaadha. Qarshii hamma kanaatiif nuuf gahuu ni danda'a jechaadha. Egaa dabalataan yookaan ammoo ittaan suudhaan mana fincaanii alarraa jira qarshii 10,000 kan qotameetu jira yookaan ammoo qarshii 10,000 qochisiistanii dalagsiisuu ni dandeettan jechuudha. Manichi kun qorqorroo adaama qorqorroodhaan kan dalagame adaama qorqorroo manicha kanaaf barbaachisu kaaree 98 jechuudha. Kaaree 98 yoo bittan isiniif ni gahu kan baay'istanii argachuus ni dandeettani. Kaaree 98 kana gama qarshii too deebiif qarshii 37 nu gahu immoo qarshii 37 nu gaafata jechuudha. Egaa ittaan suudhaan jigsamii yookaan ammoo koornisiisa jigsamii kan isin hojjetu jigsamiidhaan kan isin hojjetu jechaadha. Jigsamii manicha kanaaf gahu kan ammoo koornisiin manicha kanaaf gahu qarshii 15,000 fi 300 dalagsiisuu ni dandeenya jecha. Isinis baay'iftanii argachuu dandeettani. Manichi kun kaaree 61 jechaadha keessi isaa. Qorqorroo yoo binnu qorqorroon ufafoon isaa keessi gubbaan isaa wanta ol ka'uu fi kaaree naannoo 98 ta'a. Kanaaf keessa isaa liishoodhaaf wantoota akka girgiddattuu fi koornisii seeraamikii waan akkana galchuudhaaf kaareen isaa kan lafarraa kaaree 61 jecha. Egaa kaaree 61 kana baay'istanii argachuu dandeettan yeroo kana jigsamii kan ittiin dalagamu qarshii 250 seeraamikiin kan ittiin bitamu qarshii 300 kana baay'iftanii argachuu dandeettan. Egaa jigsamii manicha kana barbaachisu qarshii 15,000 fi 300 qopheessuu ni dandeenya. Seeraamikii kan ofii barbaadan abbaa seentimeetira 40 abbaa seentimeetira 50 fi abbaa seentimeetira 60 jedhamee gurgurama. Isa kanas akka filannoo keessaniitiin bituu dandeettan kan akka isinitti bareeduun akka ofii keessanii jaallattaniin bituu dandeettan jecha. Walumaa galatti isa manicha kanaaf qarshii 18,500 qopheessinaan isiniif gahuu ni danda'a jecha. Ittaan suudhaan kwartii fi keessa manaa jigsamii girgiddaa galchuudhaaf qarshii 8,000 hamma 9,000 qopheessinaan isiniif gahuu ni danda'a jechaadha. Maaliif garaagarummaa birrii 5 hamma birrii 10 qabaachuu ni danda'a jechaadha. Magaalaatti kanaaf qarshii 8,000 hamma qarshii 9,000 isiniif gahuu ni danda'a jechaadha. Manicha kana gubbaa isaa irratti mukaa fi qorqorroo yeroo dhoofnu qarshii mismaara nu gaafata jechaadha. Mismaara kana bituudhaaf qarshii 1,500 hamma qarshii 2,000 nuuf gahuu ni danda'a jechuudha. Egaa kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota keenya odeeffannoon amma simbiraan gahaa ture kun kan mana luukii 40 ta'uu isaa ni beekama jechuudha. Meeshaalee manicha kanaa barbaachisu jalqaba isaarraa kaasee hamma xumuraatti meeshaalee nu barbaachisan hunda bituudhaaf qarshii 245
qopheessinaani manicha kana ijaaru yookaan meeshaalee mana kana ittiin ijaaru bituu ni dandeenya jechuudha. Egaa ogeessi mana kana ijaaru qarshii hammam nu gaafachuu danda'a? Haala kamiin nu ijaaruu danda'a? Qarshii hammam yoo qabaanne ogeessa dubbisuu dandeenya, ogeessa nu ijaaru dubbisuu dandeenya kan jiru jechuudha. Yeroo baay'ee qarshii irratti hundaa'uudhaan ogeessi qarshiin ogeessaaf kaffalamu garaagarummaa qaba. Qarshii kana irratti hundaa'uun ogeessa qarshii gadaanaa fudhatu qacartanii yookaan immoo itti kennitanii isin jalaa balleessuu danda'a jechuudha. Namoonni akkuma dandeettii isaaniitiin qarshiin isaan fudhatanis garaagara. Ogeessa madaalawaa tokko kan ijaarsi isaa gaarii ta'e qarshii 80,000 qacarsiisuu yookaan immoo qarshii 80,000 dalasiisuu ni dandeetta jecha manicha luukii 40 kan. Egaa walumaa galatti qarshii ogeessaaf kaffalamu ta'e bittaa meeshaaleetiif ta'e walumaa galatti manicha kana jalqabdanii xumuruudhaaf qarshii 325 qopheessinan ijaarachuu ni dandeettan jecha ijaartanii xumuruu bifa ofii barbaadan diizaayinii ofii barbaadan ijaartanii xumuruu ni dandeettan jecha. Egaa kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota keenya odeeffannoo guyyaa har'aa qabadhee isin dhufee mana luukii 40 irratti kan hanga ammaa hordofaa jirtan. Odeeffannoo biraa qabadhee yeroo biraa hamma walitti deebinutti nageenya keenya bakkuma jirtanitti isin qaqqabu. Gaafii fi yaada dabalataa qabaatan karaa lakkoofsa bilbilaa keenya isinii kenname gara iimoo fi telegiraamaatiin na argachuu ni dandeettan. Kanarraa kanaaf koomentii jalatti yaada qabdan barreessuu hin dagatina. Viidicha akka daawwattanii laayik godhaa, sheer godhaatii wal biraan gaa irra deebi'uudhaanis warroonni yeroo jalqabatu gara dhuftan sabiskiraayib godhaa isiniin jedha. Waan hordoftaniif galatoomaa galanni keessan dachaadhaaf viidiyoo biraatiin hamma walitti deebinutti nagaan nuuf tura. Wanta isin hojjetamus yoo qabaattan wanti kun nu haa hojjetamu kan ammoo manni haganaa barbaanna manni haganaa kwantitiin isaa nu haa dalagamu jedhaatii gaafadhaa isiniin jedha.